السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور تفضل تدخيا كم نجا غيسني فيا جبتني سنين جتشا أران تنمو فيديو ونتا تكو بديس ميديا بتنجرا أنقطع مرجع فيديو هنا تجلس نفانا تكتي تلسان سنجا أران تنمو تاتي تكاين تامني في وانا أمان بلوتي هو جتمي لا أنت خنتيتو جريت فيديو ون كان مو لك فتو دا وتني أنا أولي نيت أنقطع مرجع تي وتني كفيديو هي بتنجرا channel هي لايك شير سبسكرايب كل بدني سنجا فيديو وانا دا خنتي خنيرا فيديو تكون رامن نتر كان daawwanneetii walitti deebina. Kun immoo garuu taatee akkaatii isin taa'anii fi waan ilmaan Oromoo asirrattis akkaatii isin mul'atin. Wanni kanaa kun immoo ni taa'ama. Eeyyee ni taa'ama. Haaluma kanaa qofaanii sassooniif hin taane immoo dhiyeenya kanaatiifis godhattan godina Harargee Bahaa jira sanittis lolli deemaa jira. Uummanni immoo gosaa fi gosummaan uummatuma jaarsoo bakka gargaraatti baasuudhaan lolli irratti deebilameti jechuudha. Wala kana keessatti maaltu jira? Maaltu maal ta'a waliin ilaalaa jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha keessatti. Dura immoo viidiyoon kuni kan itti taa'amaadha jiru Somaaliilaan jechuudha Booramaadha. Wanni kun jechuudha maaliif kan ta'amu ta'ee maaliif akka naannoo kan ta'e namni keenya wayita taarii badeeman wayita biyya isaaniitti ba'an dalagaa barbaadaaf rakkoo hamtuutu isaan ture. Garuu gadi baatanii jechuun nama osoo deemanii dhiisaa jechuudha gosa insaatii fi gosa samaroon deemuu jiran kana keessatti lolli ta'anii lola isaan jidduutti deemaadha jiru kana keessatti osoo deemanii dhaqanii seenan. Lola kana keessatti qabamanii haala kanatti ittisaa jiru. Viidiyoo kana daawwannee walitti Horas. maxaa keenay dhukan maxaa ku keenay Muuse u nidaye Muuse waa maxaa ku keenay sheeg dawra xaga maxaa ku keenay shaqa doon baan ahay walaal shaqa doon baad ahay haye shaqa ciisaad ka qabanis may haye maxaad ka qabanis shaqa beeraha iyo waar halkan beera male maxaa ka qabanis beera ma jiraan maxaa ka qabanis meeshan beerta ka helo shaqaday ka helo haye halkan wanni as keessatti taamaadhaa jiru isin biyyaa mati isin maaliif dhuftanii maal barbaada dhuftanii jaanii niti qorachaa jira. Qorannoo isaan qoratan kun immoo lammummaan isaanii akka isaan itti dubbachaa jiran dubbiin isaanii luqanni isaanii Oromoodha. Nuti dalagaa barbaannaa dalagaa barbaachaa fi'aa jira. Osoo dalagaa barbaannu osoo yaa nuti isinitti dhufne malee nuti nama tokko nuti isaan uummata jechuudha gosa samarooniitu isin ergee samaroon isin ergee itti yaman jechuudha. Isin immoo namni keenya haala biyya namaa ni beektan rakkina biyya Oromoo ni beektan akkamitti ol kaatanii wayitti jechuudha lolli bakkoota garaagaraatti deemaadhaa jiru kanatti ol kaatanii seentan. Isa kan kana hojjetu kuni nu keessa guutuudha. Tarkaanfiin isaan nurratti fudhatan daranii akkaanii fudhachuudhaaf ittiin deemuu manna Oromoo aktiifamu. Garuu kan dirree jiru dhiisii Oromiyaa keessa haffatee jiru gostiisaa. Garuu immoo gostiisaa xiqqoon sun gadi baatee nama keenya kan karaa jiru akka taaribaatti qabdee jechuudha seente. Qawwee mataa gubbaa qabdee kuma rakkoo uummanni walirratti ifi isaaniitti gaggeessatanii gosaa gosummaa fi walirra hojjetatanitti keenyaaf qabanii hojjetan jiran. Ati maali? Ati eessaa jirta? Ati biyyaa miti? Ati eenyu fudhufte eenyu sirba jedhanii akka waan jechuun isaa kana samaroonni gosti jaamtu sun ergiteetti fakkaatame fakkaatame maaliif kun hundi ta'amee asirraan deemee namni keenya wayitti deemanii karaa deeman ifirraa ni beekan kuma deemanitti dhaqanii bakka sun deeman. Bisee biyya isaaniitti raabanii dachee aanaa asii hin jiru amma halkanii deemanaa jiru. Kana irratti aansuun waa'ee guddina Harargee Bahaa jalatti deemu jirutti manguddoonni kunis akkuma argitan kanneen kan waa'ee limaana jedhasan haasa'aa jiranii isaanis uummata Oromootiin laman dhufanii uummata aanaa san irraa jiraatan Mustafaadhaan hoogganamuun tolfanii hooggansa aanaa jedhasan fi hunda maqaa balleessuu fi uummata Oromoo maqaa balleessuu tolfanii tokko kana mee waan kanaa irratti waa hedduutu jira. Uummanni ammaan tana lolaadhaa jiran kun uummanni Oromoo gosti ammaan tana loltee duuba deebitee Somaalee jiraatti walii galanii Somaalee daawwaliin Somaaleetti toluu faran kun uummata lafa Oromoo turanii Somaalee kan maaliif mootummoonni hundinuu lafa isaanii akka jechuudha. Siyaasni mee kana qofa osoo hin taane naannoo Somaalee irratti uummata lafa keenyaas murteessaa. Lafti keenyaas wanni lafti keenyaa tokkoon kumaa waa taatu jechaadha. Dubbiin isaan jaantota hedduu tokko waan akkasumattis jiraati. Dubbiin akka isaaniis waanuma jiraatilleedha. Waanuma dhugaadhaatis hedduu isaanis. Maaliif mootummaan naannoo Somaaliidhaan lafa keenya murtanii kan yaaniin jechuudha. Mootummaan naannoo Somaalee lafti isaanii akkaan ittiin isii hin kennamne ifaan ifatti biyee nuti lafa keenya murree kan nama buufalee wayyaalee haa taatu mana ogolaanayno Oromoonis maaragnee fi jiru musarrimaatu akkanaan daawwannee haba yaraatee ma ogolaan meeshii doon ha noqoto mooyaala ha noqoto Ameerika ha noqoto dhul Soomaaliyeed cid kale ma qaadanayso ama Oromo ha noqoto ama Xamaara ha noqoto ama Tigray ha noqoto cid doon ha noqoto dhul Soomaaliyeed cid qaadanayso oo aan anagu ku sharafayno ma jirto sharaftanada nagala weyntaa kursina siisan mayno garanaysaa naf baanu u horray wixii saxda ahaa ee xaq ahaan u taagnayn inaan ku weyno
marka waxyaalaha dacaayadaadka iyo kacdoonkii ayaga Mustafeen akkuma namsa isaati barsiifama keessatti jechuudha. Garuu waan inni jiru maali seetaniiti lafti isaanii akkaaniin muramtee kan namni abbaa godhamu bashaasan jedhu. Maaliif lafti isaan abdatanii jiran lafti jaarsoo guutuun akka lafa Somaalee taate akka lafa Somaalee jalatti galtuu dachaadha abdii isaaniitti dhufaa jiran. Uummanni kan immoo maalitti beeka akkamitti abdii firaasa bal'aatan maalitti abdataniiti caljaanii taa'utti jiranidha. Amma fakkeenya mootummoonni kan kan tanan gadi lafti Oromoo muramtee kan namtee karaa tokko hin deemtu jaalli jiran irratti gadi ba'anii yoo gaafatan namni deebisaa hayyee akkati jee deemsu jiru lafti Oromiyaa muramtuu maal irra nama yaabban. Har'a immoo kan wal dhawaa jiru nama birii jaarsummaatu jaarsona hojjeta koree kormaan baasan jaarsona garte. Jaarsuma lamaaniitu wal afaan jiibee wal taa'aa jira jechuudha. Taarifa sun takkan ta'in. Ammaasis namni keenya daangaan keenya eessa jira eessa jiranii beeku. Jijjigaan yeroo ammoo duraa deebi'aaf Oromiyaa irraatti suftanii beekan. Jaarsoo turte har'a immoo eessa jirti? Tulluu guulee irra eessa qottee jirti? Uummanni ammaan kana gara galanii jaarsummaan wal afaan jiibtee lolaa jirtu tunuu beekumtiin isaan gara biyyaatiin qabaatanii fi nuti jibtutti qabaatan kan akkamiitu jira kan ta'utu jira. Tokko tulluu guulee gaafanii lolli isaanii beekumtii leechuun isaanii irratti lola sun keessatti jechuudha uummata jaarsotti keessatti lolamaadhaatti ture. Kan duraan namni qabachaa ture isaan. Har'a immoo jaarsoon keessatti qabu. Ati wadaa mana isaa jiibuu jira. Jiinuma isaa walii galanii deengatti fittis galchanii isaanii waliin ture. Har'aas deebi'anii itti gaafii jiran maal gaafa lolli biraa ta'e maas kana irraa gaajii baasanii osuma akkana jedhanii uummata giree kan ta'e walwaa jedhanii faayidaa godhanii. Silaa akkam yaadan lafti jijjigaan deebiifnaa uummanni jaarsoo jooksuun bitatanii hooggantoonni jaarsoo kan biyya alaa jiran kan biyya keessa jiran gariin isaanii wanni isaan dubbatamaati kun nuti Soomaalidha jeefima kun nuti Oromoo jeef amma fakkeenyaaf nama tokko kan biyya alaa jiru irratti dhaamsa guddaa dabarsaa jiru Soomaaleen. Isaatu uummata Oromiyaa alatti wal jiru haasee waraana Oromiyaadhaa yaamee fi akkaanii isaa laaftan irratti lolan laaftan irratti akkaan guutuun godhee jedhanii dhaamsa dabarsaa jiru. Sun immoo dubbii sobaati. Namni sun immoo waan inni hojjetu haroorri inni geggeessus inuma akka namni nama dhabu akka namni nama ajjeesu jee gonkumaa nama yaadee jiru miti jechuudha. Kana keessatti immoo ogummaan guddoo jaarsonni gadi baatee nuti kana nuti kana taane nuti maarra taanee jechaa jira. maanta halkan aan joogno waxa weeye degmadii horta waxa weeye magacaygu Suldaan Salebaan Xasan Cabdilaahi waxaan joognaa maanta subaxa aan joogno waxa weeye degmadii Biyeelaan joognaa taas oo xalay ay dhibaato ka dhacday dhibaatadana ay ku soo qaaday ciidanka laga soo abaabulay deegaankan iyo ilaa iyo kor laga keenay ee fadanaha ah kanatti waa hedduu dheeratu jira jechuudha keessatti uummata Oromoodhaati maarree Oromootiin wanni godhe Musliimantoonni wanni godhe uummata jechuudha yeroo duraaniitii callisanii kan jaarsoo wajjin jiraatan jaarsuma sun wallaalanii erganiif gadi deebi'anii jiraatanidha jechuudha. Har'a immoo Soomaaliin jijjiirtee bittee jechuudha Soomaalee lafa aanaa lama biraa jechuudha jaarsuma keessa. Jaarsuma kana keessa aanaa lama lachuutas baadaa jira ammoo maanta raatitti qadaadee mul'isuu as garagalchanii maatis biyya dabaqqee jiran as baafachuu jiran. Osoo akkana jedhanii maas kabira ida'uu jiran maatis. Kanaafuu jechuudha uummanni keenya kan godina Harargee Bahaa maalirra jiranii tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran sababaati immoo sanadiyaati mootummaa naannoo Somaaliyaatti waliin isaan hojjechaa jiran maaliin qaadhaan soraayisan jiru. Kanaafuu hanga xumurichaa kan daawwatanis galatoomaa chaanaa keenya laayikii fi sheer sabskiraayib godhuun intarneetiin haasa'aa.